بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالتمتوتا كبجمتوتا هردفتوتا كيا وان غافينا تأيدي بي اترابي يرود إيراب ندينكي سمو كان كونا چنك كايسين اللي دينكو في إسين اللي چنكون شكيهن كامني توكو دما كيسان إيسو بربادا ورمون هيوني ورمو يروما ماكن مال جراني والفقاتا والبربادا جران فرنجون اللي بردي سوف ذا سيم فيزر فلوك توغيزر جران وامالي وان كاساني مما كان واهماني آكد أواتفاني وما كواهماني سن كنافي واني وان كان كاسف مالي يرو الدنيا تنا كيسا تلو اللي يرو ديرا داف جيجي فما توري أكما بيكمو لولا جدو فلسطيمي في إسرائيلي تجيجي فما توري كنان نما غرا فلسطيمي غوري كنان نما غرا إسرائيلي غوري ديغر سايسا كأبوتي أمانتيلي أما واقني سنغاتو كون اللي الله سنغاتو كون اللي إجزابر أيتليشم جريتي وان غرا غراتين يادا وفي ديفت wanni gaafi natte maali yookaan wanni gaafi ta'e maali jechuun keessan hin oolu wanni gaafi natte ta'e Filisxeemonni warri rabbitti amane yeroo deeggaru ragaa haqaa qabatama duniyaan kamuu hin mormine qaba garuu warrummaan Israa'eliin deeggaru suni waan inni sababa inni deeggaruuf naagaluu dadhabe maaliif yoo ka jedhamu taate inni jalqaba amantiin biyya Israa'elii keessa jiru parsantiin 73 yookaan miiliyoona 7 wayii Yahudaadha. Miiliyoona 1.7 eegana ammallee Muslima. 200,000 wanni hin geenye ammoo Kiristaana. Wanni gaafii natti ta'e maalidha? Warri biyya keenya dachii Itoophiyaa tana keessa jiru warri lammii kennaa kawarra Israa'eliitii fi lallabee shubbisee tumsa jaraati hawwuuni amantii walitti qabani moo sabummaa walitti qabani moo aqiidaa jaraattu walitti gale moo maaltu isaan cinqinaan dhibee isaaniitii dhibamanii rakkoo isaaniitii eegana ammallee wayatan laata yeroo barbaadu deebii takka qofa argadhe sunis maali yoo ka jedhamu taate mammaa ka warra kennaa tokkotu jira የጠላቲ ጠላት ወዳጄ ነው ጀረን ዲንኒ ዲነ ኬቲ ሳሂበ ኪያ ጀረን አዳ ወሪ ይሁዳ ደገሩ ዋን አመንቲ ወልቲ ቀበኒፍ ኦሶ ሂንታነ ሰበባ ወረ ረቢቲ አመኒ ጅበኒፍ ቆፈ ይሁዳ ደገረን ሜ ካልኩሌሽን ዮካ ሄሬገ ከሚን namni amantiin isaa ka biroo nama amantii biroo akkamitti deeggara namni sabni isaa ka biroo nama saba biroo akkamitti deeggara nama sanuu diina Yahudaan diina rabbiiti diina muslimaati diina kiristaanaati kana namni hun shakku bar maaliif yoo ka jedhamu taate nabi Isa alayhi salaam namni ajjeesuudhaaf yaale dhugaa jirtutti Yahuda akka warra islaamummaan ala jirutti ammoo namni ajjeese jedhameetiin himamu Yahuda silaa gumaa nabi Isa ka isaan Yesuus Kiristoos jedhan san nuu kafalaa jedhanii gaafatu malee eegana saahiba keenna jedhanii deeggaruuf hin deemanii ture maaliif deeggariniree jennaan atawaasoo bihi balhum qoomun xaaguun eegana yoone torkiin jallinnaa walitti fide malee wanni qooda walii qaban tokko hin jiru takka isii tana inni lammaffaa haqiiqaan ammallee beekamuu qabu yoo maali ka jedhamu taate akka seenaatittillee akka dhugaatittillee Israa'eliin adda dachii Filisxeemii qabatte tun barri isiin qabatte bara 1917 eegana ammallee akka biyyaatitti labsattuu ka eegalte bara 1947 Biriteen deeggartee jennaan Balfour Declaration labsii Balfoorii irratti eegana ammallee bara 1917 irratti biyyummaa argattee 47 irratti eegana ammallee mirkaneeffanne jettee 48tti nutu jira malee Filisxeemonni hin jiru jettee lafaa kaafte ummanni Filisxeemii mazluuma ummanni Yahudaa zaalima kanaaf warri biyya keenya keessa jiru warri amantii isaanii hin taane warri biyyooma walitti hin qabne yoo atillee zaalimaa nullee faanuma san jirraa taate malee hariiroon isaa walitti qabaatanii wal deeggaran jira yoo jenne gonkumaa hin jiru kanaafu warri Israa'eliin deeggartan sababa dhabne nu dinqee gaafii nu ta'ee sammuu nu cinqe yoo gaafii kanaaf deebii qabaattan nuuf kenna yookaan waan biraa maal jenna wanni isin shubbiftaniif waan isaa warra rabbitti amane jibbanii fi irra duula yoo taate malee sababni tokko akka hin jirre ni beekna nuti hawaasni muslimaa Filisxeemota gaafa deeggarru waan obboleeyyummaa amantii walitti qabnuufi takka inni ammallee lammaffaan waan isaan mazluuma miidhamtoota ta'aniif
nuti zaalimallee deeggarru lammaffaa ammallee nama haqa obboleessa keenya ta'e tokko haga humna keenyaatiin miidhamuu isaa san irratti isaa tumsuun dirqama keenya waan ta'eef. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.